raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Waboon wabiif gaachana Oromooti. Tinnisa dinagdee waboof. Waraana bilisummaa Oromoo waboo humneessuuf deeggarsa dinagdee barbaachisuun akka gumaacha taasifnuuf koreen humna deeggarsa waboo idil addunyaa damee Awustiraaliyaa yookiin Global Waboo Support Task Force Australia Chapter Oromoota Awustiraaliyaa fi naannoo ishee jiraataniif sagantaa tinnisa dinagdee hagayya 23 bara 2020 waaree booda sa'aa 5 PM irraa kaasee karaa Zoom qopheessee jira. Irratti hirmaannee waboo tinnisa dinagdeen utubuun dirqama Oromummaa habaanu. Humna deeggarsa waboo idil addunyaa damee Awustiraaliyaa. Waboon wabiif gaachana Oromooti. Akkam jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Sagantaalee keenya achi anan keessatti kaayyoo hundeeffama jaarmiyaa waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa irratti xiyyeeffachuun marii hooggantoota jaarmichaa luba Dr. Bantii Ujuluu Teessoo fi obbo Jamaal Ibrahim waliin taasifne kan kutaa 1ffaaf kutaa 2ffaa isin biraan ga'uun keenya akkuma yaadatamu har'a immoo kutaa 3ffaaf marii kanaa qabannee dhihaannee jirra. Marii kutaa 3ffaan kunis kaayyoo hundeeffama jaarmichaa fi hojiilee jaarmiyaan kun hanga ammaatti hojjetee jiru akkasumas kaayyoowwan egereef inni qabu irratti kan fuuleeffatu ta'a. Itti dhihaadhaa. Fayyaata Ibbo Jamaal mee luba Dr. Bantii rakkoo baay'ee tuttuqame rakkoo baay'eetu ka'e Oromoon tokkummaa dhabuusaa lammaffaa mirgi isaa akkasitti sarbamuusaa qabeenyi isaa saamamuu mana isaa keessatti akka nama mirga hin qabneetti jiraachuunsaa rakkoo baay'eetu ka'e. Rakkoo kana hiikuu fi dhaabni keessan egaa waltajjiin marii uummata Oromoo kan idil addunyaa kuni maal akeeka? Furmaati maal jedhee akeeka rakkoolee kana hiikuudhaaf? Rakkoon jalqabaa bu'uura rakkoo keenya inni guddaan tokkummaa dhabuudha erga jenne tokkummaa sana jabeessuudha. Yaa gurmuun kanniisaa wal dukkaa gugate iddoo tokko oolee iddoo tokko bulee dhaaba isaa guuttateedha. Bitoo kabalee durii yeroo sirbaman dhiise. Akka gurmuu kanniisaatti ka'uu qaba walma dukkaa waan godhu hundumaa. Tokkummaadhaan haasa'u waan Oromoon barbaadu adda baasee barachuu innis immoo akkuma Israa'eelne bilisummaan filmaata keessan galu. Namni hundinuu Waaqayyos gaafa uume bilisa biyya bilisa ta'e nama bilisa ta'e jiraachuun kanarratti waliigaluu qabna waan ta'eef namni isa kanarratti waliigalu hundinuu akka dhufee as keessa galee tokkummaan hojjetu barbaanna. Tokkummaa kana ijaaruuf attamitti ta'anii jedhamu kanumaafuu dhaabbanne nuyi Oromiyaa Global Forum kana jaarmiyaalee amma 40 guuteera jedha. Jamaalii amma makka turum beekuu inni kaan itti fufee dhaabbatu. Maaliif walitti dhufna jechuudha? Meeseejii tokko saba Oromoo kaabaaf kibbaa bahaa dhiyaatti dabarsuu danda'uu qabna malee waan wal faallessa waan wal dhiitu waan bilisummaa mormu waan Oromoo garbummaatti deebisu kolonii jala teessisu dabarsuu hin qabnu jennee wal keessatti wal sukkuumnee wal biratti haasofnee erga beelnee booddee isatti walii galle kana miidiyaatti isa dubbannu
habarreessinu warra adiitti himnu iddoo hundumaa ta'iyyannu afaan tokko haasofnu. Innis Oromoon hiree mataasaa ofiisaatiin murteeffachuu qaba jennee dabarsuu qabna. Waaqis kana kennaaf waan ta'eef kana gochuudhaaf garuu rakkoo tokko dhalate moosisa. Kanan amma argaa jiru erga jaarmiyaan keenya dhaabbatee san tuquu barbaada. Oromoon akkuma kanaan duraa 2015-14tti deebi'ee rakkoo uummata Oromoo daldala fedhii isaatti yeroo inni godhachuudhaaf kophaa godhoo dhaabbatutti ilaalla. Qabsoon bilisummaa Oromoo nagade kiyooskii miti kan abbaan iddoo barbaadetti dhaabee keessaa kophaa dhuunfaatti itti gurguree itti bitu miti. Qabsoon bilisummaa qabsoo walooti. Biyya waliin qabna waan ta'eef. Garuu kan amma argamaa jiru jaarmiyaan siluma uffaca'aa jira. Inni kaan adda bilisummaa Oromoo diiguudhaaf diinaan meeshaa ta'e. Inni kaan immoo kaayyoo kanatti amanuu dhiisee dhaqee 2018 utuu itti mamuu jaarmiyaa isaa walabummaa isaa caccabsee dhaqee itti galee ari'amee immoo warri naftanyaa kun galtee gennaan addeebi'ee immoo dhiisuma laaqa ammas deebi'ee ani isaaniif dhaamsa qaba. Isin hin baafne dhattanii agartaniittu ammas isin hin baasu. Saba Oromoo akkuma kanaan duraa gowwoomsine jettanii yoo kiyooskii kophaa dhaabbannee jaarmiyaa dhaabbannee isuma kanaan immoo horii biyya alaa kana uummata Oromoo kanarraa sassaabnee dantaa ofiitii fi mootummichaaf hojjetan ittuma galtanii mootummicha sanaaf hojjechuu kaampiin Oromoodhaa amma qaata qulqullaa'e. Maaliif isaan amma booda adda bilisummaa Oromoo warra kaafaa jedhanis jiraachisuudhaaf hin jiran inni har'aa kun inni amma lammaan isa isaan akka abbaa jijjiiramaa jedhanii ilaallatan har'a akka dhaga'utti haawus arrestii jala galeera. Kana godhe godhee Dr. Abiyyi nama barcuma isaa jijjiiree isaa kenne. Isin warra biyya alaatii achi kaa'attanii barcuma naa kennaa, ministeerummaa naa kennaa, ambaasaaddarummaa naa kennaa, kanaan bor'aan argadhaa jettan dhaabbadhaan isaan isiniin jedha akka qeessittan. Akkuma luba waldaa kiristaanaatti isinitti himu. Achi sinu taalinaa asinu taalinaa saban joonjessinaa waaqa sodaadhaa deebi'aa. Maaliif hin argattani ilaalaa malaalaa yoo Oromoo barbaadan obbo Dinquu caalaan sooromtanii Dinquu hiyyoomsanii isaan Oromoo hiyyoomsanii ofii fudhatu. Maaliif akkan hojjetu yoom seenaarraa bartu warri beektoti keenyas namoonni kaanis cubbuu waan ta'e tokkoon isinitti himu. Maqaa nami du'uun horii sassaabbachuu carraa godhatanii fandireesii godhatanii lafa horiin sun bahe wallaalu uummatni saayikoloojii uummata Oromoo biyya alaa kana itti fayyadamtanii horii sassaabdan sana tiraansparensiin jiraachuu qaba. Qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchaan isiniin jira waamichi qabu. Maqaa uummata ajjeefamu maqaa Hacaaluutiin iyyuu birriin sassaabamee oo bilisummaa Oromootiif hin hojjenne ta'ee ofii keessaniif hojjetan cubbuudha. Nyaachuuf isin jirtanii Yihuudaanii Yesuus Kiristoosiin gurguratee tuan isiniin lallabaa birrii 30 gurgurate jedha. Gaabbee achi deebi'ee birrii koo maaloo bandiin godhannaa dhimma kee dhabbaatiin fudhadhaa ennaan of dhaqee of fanniseedha dhumisaa du'a. Namni saba ganna namni dhiiga ilmaan Oromootiin nagada isaan sooromuu barbaadu ittiin isin hin ga'u dhugaa ittiin isin hin ga'u deebi'a dhugaaf dhaabbadha nagada hin godhatinaa rakkoo uummata Oromoo kana isinii dhaama. Akka OGF'tti kottaa iddoo qabdu abbaa barbaadan yoo itti waamamuu barbaadan aniif Jamaal barabaraan dura taa'aa fittaanaa teenyee wanti taane irra teenya miti yoo barcuma barbaachisa ta'ee see barcuma taate isinii laanna kottaa uummanni Oromoo isiniif kennu malee kiyooskii dhaabbachuutti kaataniittu biyya alaa keessatti uummata Oromoo gargar hiruudhaaf lagaan hiruudhaaf mandaraan hiruudhaaf qomoodhaan hiruudhaaf yookiin immoo amantiin hiruudhaaf kanaan duras gootaniittu amma ani akka qeessitti isinitti hima. Maqaa dhaheen jedhu yeroo kun uummanni Oromoo baruun qabu jira dhiisaa waliin qabsoonu waliin hojjennu yoo akka goone tokkummaa keenya cimsannee isa jenne sanan keenya hammuma kana sirriin fakkaatiin jaratti qeerroon 5,000 ijoolleen dhumteetu galagalchite amma tunu afaan tokko haasofnee adii birattis qabsoo akkamatti wal duukaa kaane kana goone uummanni Oromoo biyya alaa kunis aaree ka'eeramu xiiqiin isa kaasine.
Garuu warri isa geggeessan immoo isa kana keessa bolcaqachuutti ka'an. Keessumaa kan nagaddisiisu ambiree darbuu hin dandeenye. Annama dhugaa dubbachuudhaaf dirqamuun irra jiraatudha waan ta'eef. Warra biyya dhaqanii waggaa kanaan durasi akkuma kana dogoggorsanii amma deebi'anii dogoggorsaa jirtan anis hin beeka saba Oromoos hin beeka. Please deebi'aa hamari'annu cubbuu darbe keessa deebitanii hin laaqinaa. Nus cubbuu sana nu yaadachiisina. Hin barbaannu cubbuu sana noonu. Warri akka kanatti gowwooman iyyuu inni kan mana hidhaa taa'e inni kan kunoon nama akka lammaadhaa hundumaa caalaa Oromoon ol fudhate iyyuu kunoo har'a mana haawusa arrestii jala galuu isaa dubbisaniitu. Nu qaanessinaa kana booddee sabi kun qaana'uudhaaf kana booddee carraa hin kennu wal'aanaas miti doofaas miti hin dhiisa obsa qaba obsi immoo daangaa qaba. Please waaqa sodaadhaa yoo waaqa amantu ta'e. Allaan sodaadhaa yoo Allaan amantu ta'e. Waan dhugaaf dhaabbadhaa dhiiga ilmaan Oromootiin hin nagadinaa warri siyaasaa deebi'aa warra amantii immoo isaan kana deebisuudhaaf itti himuudhaaf cubbuu isaanii dudduubatti hin deebinaa warra amantii baay'ee isinitti gammadaa warra amma dhaabbattanii tokko tokko dubbachuutti kaataniitu dubbadhaasichi uummata keenya afaan ta'uudhaaf waaqayyo nu kaa'e lammaffaa daldaltoota siyaasaa warra bu'aa isaaniitiif dhiiga ilmaan Oromoo godhatanii fi carraa laachuu qabnu jedhaa fayyaa ta'a. Fayyaa ta'a alba Dr. Bantii gaariidha. Egaa tokkummaa kana fiduu fi tokkummaan Oromoo ittitee akka qabsoo gargaaru gochuu fi dhaamsa baay'ee dhaamsaniittu akeeknis akka jiru beekamaadha baay'ee ibsitaniittu. Egaa karoora maaliitu jira akeeka kana bakkaan ga'uudhaaf dhaabni kuni hamma ammaattis karoorri lafa kaayatee akeeka kana bakkaan ga'uuf xumuratee irratti hojjechaa jiru maal faatu jira gara fuulduraattis karoorri isaa maal fakkaataa obbo Jamaal Meelee yoo ibsitu. Baay'ee galatoomii osoo bakka karooraa kanatti hin seenin obbo Moosisaa waan naquuqu tokko Dr. Bantiin kaasan waan ta'eef waanuma beeku waan uummanni keenya hubachuu qabu jedheen yaadu rakkoo waggaa 2018 kana keessatti kufaatii kana fide hanga tokko uummata kiyyaaf akeekuu barbaada. Maaliif rakkoon sun deebi'ee dhufuudhaaf mallattoon isaa baay'ee mul'ataa jira waan ta'eef. Hundeen rakkoo bara 2018 rakkoo Itoophiyaa jiru kana waan nun tahin nu akkasii jechuu kanarraa madde. Akkamittiin aan jedhe. Ani ijoollee obboleeyyan Oromoo hedduu isaanii warra sirni dabre kun yookaan ammoo sirni amma Oromoo fixaa jiru kun furmaata nu ta'uu danda'a jedhan wajjin wal beeka hiriyyaadhasi baay'ee wajjin mari'adheera. Bakki dogoggorri dhalate Itoophiyaa dimokiraatessuudhaan Oromoo abbaa aangootiif abbaa biyyaa taasisuun ni danda'amaa isa jedhu kanatti amanuurraa madde rakkoon guddaan. So gaafa akkas jettu waan tooftaan meeshaan itti qabsooftu siif murteessaa ta'a adeemsi kan kee maal akka ta'u filachuu qabda jechaadha. Rakkoon guddaan bakka kanarraa madde. Qabsoon Oromoo waggaa 40-50 guutuu deemaa ture. Sabboonummaa Oromoo irratti kan hirkate waan ta'eef sabboonummaa kan ammoo yeroo ibsinu Oromoon gabroomee jira biyyi isaa irraa saamamee jira irraa fudhatamee jira kan jedhu kana waan ta'eef gaafii eenyutu irraa saamee eenyutu irraa fudhate jedhu kana kaasa waan ta'eef maqaa warra irraa saameetiif warra isaa cunqursee kana yoo kadhoofnu ta'e walii tumsuu hin dandeenyu kan jedhu rakkoon tokko guddaa. So nuti Itoophiyaa dhoof hin jenne Oromoon immoo tuyyuun gabroomee hin cunqurfame isa jedhu kana ofirraa dhiifne Itoophiyaa matanayyuu kan ijaaree fi kan bakka kanaan ga'e Oromoodha jenne hawaasa keenya keessattis in gabroomte otoo hin ta'in Itoophiyaa yuusitti ijaaramte jenne isa kanaan uummata keenyatti himne warra ammoo tuyyuu duraan uummanni keenya isatu nu cunqurse jedhu san achirraa bilisa taasisne walii tumsinaa kan jedhu bakkeen rakkoon hundee bakka kana. So tokko inni kiraayiteriiyaan duraa maal sirraa barbaada? Ani Itoophiyaa dhaggeeffachuu sirraa barbaada. Ani Itoophiyaa dhaggeeffachuun booda immoo Itoophiyaa sanuu anatu ijaare jechaa sirraa barbaada jechaadha. So akkana gootu warra gabrummaa uummata keenya irratti ijaare saniif you give them space. Isin warra rakkoo nurratti uumee miti kan jedhu san fidda jechaadha. So jarri gammachuudhaan hayyee gamaarree hojjaa hojjennu kan jedhu kana fiduu jechaadha. So Minilikiin abaaruun sirna cunqursaa Haayila Sillaasee abaaruun akka qabsoo Oromoo keessatti hafu. Jechuun maalinni yoo sirna nafxanyaa warra hojjete kanaa wajjin walii tumsuu barbaanne akka wayyaanii achirraa aangoo irraa buufnu Oromaaraa waan jedhu gurmeessuu qabnaa kan jedhu. Oromaaraan kun Oromoo Amaaraa jechuudha. Beezikaalee yoo hiite. Oromoo waan Amaarri jedhu fudhatee Itoophiyummaa fudhatee gonfatee seenaa Itoophiyaa keessatti nuti hirmaannaa qabna. Nutis Itoophiyaa ijaarree irraa
kunoo jeneraalonni keenya Adawaa keessatti hirmaataniiru bakka hedduutti du'anii jiru Itoophiyaadhaaf jecha du'anii kan Oromoonni sabboonummaa irratti hundaa'anii nuti Itoophiyaa miti jedhan kun sirrii miti kan jedhu kana haa barsiifnudha. That is the main cause of this problem. Rakkoon amma nuti arginu kun immoo qabsoo Oromoo keessatti biqile. Qabsoo Oromoo keessatti biqilee akka tooftaatitti Oromoo gowwoomsuudhaaf alaabaa Oromoo qabatee deema. Alaabaa Oromoo qabatee deema garuu waan Itoophiyaa barsiisa. Maaliif? Wanni kana godhuuf. Recalibrating the Oromo nationalism. Sabboonummaa Oromoo kana kan uummata Oromoo walabummaa Oromiyaa ittiin argamsiisan otoo hin tahin kan Itoophiyaa ittiin ijaaran haa goonu. Sabboonummaa jiddu galeessa goone kan agartee sirna cunqurfaa guututti balfeetiin hin didee Itoophiyaan kolonializimiin durra ijaarame kanaafuu impaayera hin diigna kan jedhu otoo hin tahin kan Itoophiyaa ijaarutti haa deebifnu kan jedhutu rakkoo kana fide. Rakkoon kun akkamitti dhufuu danda'e? Okay, jaarmoota Oromoo isa jiran keessaa Itoophiyaa tana dimokiraatessuudhaaf kan meeshaa nu ta'uu danda'u kan itti fayyadamuu dandeenyu isa kam kan jedhutu filannoon dhiyaate jechaadha. Karaa ABO'tiin yoo deemne sabboonummaan daangaa malee waan deemuuf sirna cunqursaa waan falmuuf karaan sun Itoophiyaa ijaarre nutu ijaare kan jedhu kanaan nun deemsu waan ta'eef isa ofirraa gatuun dirqama kan jedhu jechaadha. Filannoon number 1 it fails. Lammaffaan immoo karaa waa'ee warra dimokiraasii jedhu kana keessaa lamatu hafa Oromoo keessatti tokko KFO'dha tokko OPDO'dha. KFO'n waggaa 23 guutuu hidhaa keessa waan ture. Waggaa 23 guutuu dinagdee waan hin qabne, gaadama waan hin qabne, waan bulchee biyya bulchee muuxannoo hin qabne innis filannoo lammaffaa nu ta'uu hin danda'udha. Otoo Itoophiyaa jedhu garuu humna jaarmaa, humna dinagdee hin qabu. Kanaafuyyuu it cannot be an option. Humni sadaffaa kanaaf OPDO'dha kan jedhu. Humni sadaffaa kun ammoo tuyyuu diinni irra haa taa'u wayyaaniin haa bulchitu malee namni barate hedduun isaa bu'aa ofiitiif illee to'achi keessa jira. Harki 80-90 waa'ee Itoophiyaa jedhu kanallee isaantu irra hubateera. Sin caasaa bulchiinsaa keessatti immoo hirmaatiin mootummaa keessa jiru. Akka paartiitti dinagdee baay'ee buusanii miliyoonaan horii guddaa qaba. Lakkoofsa namaatiinis miseensi guddaadha. Kanaafuu karaa Itoophiyaa yookaan yoo OPDO dhaadhessine isin jibbamtuudha Oromoo keessatti jibbamtuudha ammaaf uummanni ni jibba. Garuu immoo OPDO dhaadhessuu jalqabne the plan was in 2020 bara kana bara 2020 filannoo yeroo dhufu akka OPDO mootuu uummata keenya sirruu yaaddu isaanii ni qajeelchina. Haati 78 tokkoffaa Itoophiyummaa fudhate. Lammaffaa OPDO'n Itoophiyaa tana keessatti dimokiraasiin nuuf dandeettii yoo fudhate filannoon gama isiitiin moonee humna cunqursaa sanii wajjin illee karaa nagaatii wajjin deemu wajjin buluu dandeenya kan jedhu dogoggorri sun hundeensaa bakka kanarraa maddee jechaadha. So the OPDO became the best alternative. I interviewed somebody bara 2016 keessa namoonni gaafadheen ture miseensa OGF'ti. OPDO is the only savior. That is his statement. OPDO'n waa marayyuu ka dandamachiisuu danda'u isii malee hin jiru Oromoo illee Itoophiyaa illee kan jiru ta'e. He is a member of OGF. Yoo egaa akkas ta'e maaliif OGF keessatti ittamaaf OPDO'n seeneen jedhanii gaafi. If it is a savior, what do you do there? So sadarkaa kanatti rakkoo ture jechaadha. Rakkoo kanaaf hundeen immoo qorqalbiidhaan injifatamuudha. Jilbeeffataa ta'uudha. Waan nun tahin nuti akkas jedhanii Itoophiyummaa Amaarri barsiisaa baay'isan humnaan Itoophiyaadha jedhanii fudhachuudha, jala kufuudha. Aadaa isaanii jalatti buluun homaa rakkoon qabu jechuudha. Nugusoota isaanii farsuun homaa rakkoon qabu kan jechuudha. Sirni gadaa amma dura ture sun inni nuti fikshiniidha warra jiru dhalate qabsoo Oromoo kana keessatti. It is just a fiction dhugaa miti. Sabni qulqulluunis hin jiru Oromoonis akka sabaatti qulqulluu miti warra jedhu hunda dhufecha. So rakkoon qabsoo Oromoo mudatee OPDO'tti kennisiisee OPDO keessaan ammoo sirna nafxanyaa irratti deebisisuu danda'e hundeensaa Itoophiyaa haa fudhannu jedhu kana jechuudha. So Ethiopia is more of a problem for Oromo. Har'a jarri kunniin eessa jiran? Kun mana hidhaa jira. Kaan ammoo biyya ari'anii aangootti kennuu danda'anii ofirraa ari'ee sirna nafxanyaa ala jiru. Yaanni kun waan ammallee hin badiniif laalam rakkoon amma dhufuu deemtu. Oromoon jijjiirama fiduuf otoo qabsaa'aa jiru yaanni kun ammas namoota yaada san qaban keessaa waan hin badiniif ammas Oromoo bibixxilanii ibin qeerrayyuu bakka 2-3 addaan kukkutuuf waan deemu argita jechaadha. Gurmuun tokko qeerroo kootu hiriira bahee jedha. Gurmuun tokko lakki akkamitti hiriira baatama naggalii jedha. Gurmuun tokko hiriirri dhumee jira kootu deebi'e jedha. Inni kun immoo maaf deebita jedhee wal falmaa jira jechaadha. Humni kun hundeensaa qorqalbii Itoophiyummaa kana keessatti waan wal hidhameef ofis rakkisee hawaasa rakkisuu deemaa jira. Oromoon kanarraa haga danda'ameen of bilisoomsuu danda'uu qaba jechaadha. Humni kun hookoottaa hin ijaaramnaa
jaarmaa keessa seenaa bakka jaarmayni jirutti wal haa gurmeessan jedhan seenuun barbaadu. Dhuunfaadhaan sirna nugusaa waan fakkaatu kophaa deddeemuu barbaada irra guddinni isaa humni kun. Humni kun Oromoo isaa gurmaa'e jedhee kakaasuun hin dhageettu guyyoo tokkichallee. Ijaarame Oromoo ijaaramtu malee bakka barbaaddu hungeettu jedhee isaa kakaasuun agartu. Sirumayyuu faallaa isaa jaarmayni siyaasaa barbaachisaa miti. Qabsoon qabsoo uummataa taateerti. Jaarmoota siyaasaa harkaa fuunee kun uummata bira galchineerra kan jedhu kana taa'ichaa. Qabsoon Oromoo seenaa isiitti irraa qalqabee qabsoo uummataa turte duruma. Qonnaan bulaatu mootummaa Haayile Sillaasee raasee Walloo keessatti, Baalee keessatti, Harargee keessatti, Gujii keessatti, Shawaa keessatti bakka hundattuu bakkuma hundattuu Oromoon duruu qonnaan bulaa isaatti qabsaa'ee mootummaa kana raase. Harki 80-90 woboodhaa qonnaan bulaadha. Waraanni Oromoo kan Oromoon qabataa turte hundi harki 80-90 qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa jechaan maali? Uummata. Uummata biyyaattu duruu qabsaa'aa ture. Eelitiin Oromoo warra hir'isee waldaa macaatiin booda. Eegenni ijaarameen booda wattaaddaroonnummaan Haayile Sillaasee hojjetaa turan. Wattaaddarummaan kunuu jinuun taane jedhanii achi keessatti kan jecha achiin booda barattoota Oromootti. Isteeppii qabsoo Oromootu yoo ilaalte qabsoon duruu tana uummata keenyaati. Kanaafuu humni kun it is commercializing Oromoo nationalism. Sabboonummaa Oromoo daldalatti deeffate jechaadha. Sabboonummaa Oromoo kan maqaa ofii ittiin dhaadheeffan taasifate jechaadha. Sabboonummaa Oromoo Itoophiyummaa ittiin ijaaruuf deemsa jechaadha. Kanaaf maal godha humni kun irra deddeebi'ee Abiyyiinis kafaarsaa ture humnuma kana. Lammaa Magarsaas kan faarsaa jiru kan tures kan jiru kana jechaadha. Uummanni keenya kanarratti baay'ee dammaquu qaba. Lammaa Magarsaa akkuma beekamu waggaa lamaan kana guutuu haga Oromiyaa irratti komaandi poostiin labsamee jiru ajajaa waraanaa ta'ee Ministry of Defense loojistikii hunda kan qopheessu rasaasa kan bituu isaa qawwee kan bituu isaa geejjiba wattaaddaraa kan qopheessu isaa nyaataaf dhugaatii isaanii kan qopheessu isaa uffata isaanii kan qopheessu isaa Abiyyi maa wajjin uummata keenya ajjeesaa ture. Humni immoo Itoophiyummaa kan ammallee nutti dhaadhessuu barbaadu sobaan lammaa goota keenya godhee as baasuu barbaada. Kunoo agartanii miti. Lammaan kun ammoo Abiyyi wajjin waa wal diduuf achi ka'ee jira. Episode number 2 fiilmii lammaffaa kutaa lammaffaa ka OPDO dhaadhessuutiif Itoophiyaa dhaadhessuu nutti gadi baasuudhaaf as deemaa jiran. So akka OGF'tti karaan kun dogoggora ta'uu uummata keenyatti garsaa deema. Maaliif? Karaan kun dogoggora ta'uuf tokkoffaa Impaayera Itoophiyaa Oromoo irratti humnaan dhaadhessuun dogoggora. Waan uummanni Oromoo hin murteeffatin ani kana barbaada otoo uummanni hin jedhin achi keessatti buluu qabda inni jedhu kun bal'isa dogoggora. Waan Amaarii yaaduu fi waan humni cunqursaa yaaduun garaagarummaan qabu. Afaan Oromootiin dubbatame malee isa afaan Amaaraatiin dubbatu suntu jalaa hiikame malee garaagarummaa waan hin qabneef mirga uummata keenyaa waan irraa saamuuf kun sirrii mitii jennee balmeechaa. Hanga uummanni Oromoo fi furuma murteeffatutti hiikannoo dubbisa. Barsiisuu ni dandeessa garuu ammootu murtii dhumaati miti inni kun. Kanaaf obboleeyyan keenya warra waan akkasiitti yaadu. Warra ofii of dhaadhessee hiree uummata yeroo maraa hidhaa taasisu. Hiree uummata keenya buqqeensa taasisu. Warra ofii faarfamuu barbaaduun dhaabbadhaa. Gad dhaabbadhaatii koottaa haa gurmoofnu. Koottaa uummata keenya haa jaarru. Koottaa uummatni keenya akka ofii murteeffatu haa goonu kan jedhu anis yaamicha daddabaluun barbaadachaa. Kanaaf immoo kana ta'uudhaaf ati inni duraa kaati irraa bilisoomuu qabdu. Itoophiyummaa humnaan si barsiisan san of keessaa baasuu qabda. Let the Oromo people decide about the future of it. Hegereedha jechuudha. Kana akka OGF'tti uummata keenya keessatti surri yaadduu gamroomsaan nurratti ijaare. Kan Oromoon Oromoo UBT gaallaa jedhee maqaa nutti baase. Kan Oromoon Oromoo UBT Itoophiyaadha jedhee nutti baasu. Waan Oromii nutti baasu kan nutti moggaasu hundumaa lakkii nutu fi baafata malee ati maqaa nu baasuu hin dandeettu kan jedhu kan hawaasa keenya barsiisaa deema. Afaan keetiin hin dubbatu kan isii hayyamutti afaan federaalaa maal maal isa jedhu kun hundumtuu eenyuun mirga isaa kenne Oromoodhaaf akka inni hayyama kennuuf. Oromoon ofii isaatii afaan ofii barbaade dubbachuu danda'uu qaba. Aadaa ofii seenaa ofii barreeffachuu qaba. Kuni seenaa Itoophiyaatii humnaan fudhachuu qabda jedhanii seenaa Abashoota nugusoota barreessanii kun seenaa Itoophiyaati jedhanii seenaa Oromooti jedhanii nama barsiisuun baay'ee dogoggora guddaadha. Kanaaf uummanni keenya seenaa ofii akka ofii barsiifatu, akka ofii barreeffatu, aadaa ofii akka ofii guddifatu mirga namooma isaati jennee waan amannuuf dhimmoonni siyaasaadhaan walitti hidhaman ka garuu mirga namoomaa sarban waan ta'aniif mirgi namooma isaa akka kabajamuuf obboleeyyan keenya ka gara birootiin inspektarii biroo dhaabbatee warra nafxanyaatii fi ilaalcha nafxanyaatiin gama Oromootitti as duulee uummata keenya tamsaasuun dhiisaa nun ta'u nu hundaaf hun ta'u kunoo warri akka Jawaar warra mootummaa kanaaf qawwee miti qabattoyyuun hiikkadha jedhes hidhaa keessa galeera. Obboleessi keenya akkas ta'uu isaa baay'eetti gaddina. Ammas immoo waan akkasiitiif uummata keenya saaxiluun
ammas immoo balleessaa akkasitti nu deebisuun humna nafxanyaa jala galee waggaa 2 guutuu uummata keenya hiraarsaa ture. Lammaafaas warra isa fakkaatus dhaadhessuu nurraa dhiisaati koo tahaa gurmuufnu lammaayyuu baatee dhufee hojii dhaabbatee haafamu achi tahaa yoo ta'u ta'e. Kana amsa akkasii uummata keenya amma deemuu barbaanna jecha. With clear line dhoksaa malee otoo Oromoo waliin dhokatin. Kana keessatti immoo duratti wanni kaasan tokko jira. Humni uummata Oromoo keessatti manatti galee qabsoo Oromoo kana keessaa tooftaadhaan baafamee jira. Humni kunis hooggantoota amantiiti. Tooftaan ittiin baafame immoo amantii fi siyaasaa walitti hidhamaa miti walitti tuquun barbaachisuu jedhanii keessaa uummanni rifatee uummanni keenya harki 99 uummata amantiiti. Akkas taanaan immoo maarree warri siyaasaa kun nu barbaadu jedhanii mana galanii uummanni keenyas charchii fi masjiida keessa galee hidhamee taa'ara. Kana hooggantoonni amantii gadi bahanii akka uummata keenya kanaaf falmatan barbaanne jecha. Legitimately moral leadership otoo uummanni kun otoo ajjeefamu otoo inni buqqoo otoo inni gubatu ta'anii ilaaluu otoo hin tahin lubbuun Oromoo du'uu hin qabdu jedhanii masjiida keenya keessatti charchii keenya keessatti galma qaalluu keessatti akka isaan barsiisan barbaadan jecha. We want a reverse leadership. Maaliif reverse gochuu barbaadu? Bakki harki uummanni keenya guddinaan jiru charchii fi manneen amantiiti. Uummata harka 99 dhiiftee harka tokkichaan bilisummaa fiduu hin dandeenye. Harki 99 akka ilfamu gochuun dirqama jecha. Qabsoo Oromoo keessatti dogoggoroota jiran ka tooftaa sirreessuun barsiisuun karaa agarsiisuun hojii keenya jecha. Tokkummaa uummataa jabeessa karaa ammoo uummata keenya kana milkeessu karaa itti argisiisaa walirra baraa wal barsiisaa deemuun dirqama keenya jennee fudhannaa. Kana waliigalatti uummanni keenya bakka hundattuu keessattuu immoo galma amantii keessatti harki 99 mootummaa gabroonfataa jalatti hidhamee akka hin ta'e itti gaafatama guddaa ofirratti fudhanii fuulduratti ba'anii akka hooggansa guddaa uummata keenyaaf kennan barbaanna jechaadha. So kanaan probably yeroo ammaa kanatti uummata Oromootiif tokkummaa isaa amma nu jennu kanaaf furmaata akka ta'uu danda'u leadershipiin moral leadership warri islaamaa amantii jiran gadi ba'anii hooggantoota siyaasaas, hooggantoota hawaasaas, hooggantoota mirga namoomaatiif falmanis hunduma isaaniitiin koottaa bakka takkaa waliin ta'a mari'adha wajji ta'a waan Oromootiif malu wajjiin goona jedhanii tokko tokkoon ka deemullee ka tokko tokkoon kophaa fiigullee ka gurmuun bixxilatee hawaasa keenya kana sadarkaa xixiqqatti qabatee deemuun illee karaan kun hin baasu uummanni miliyoonaan kun bira jiranii beeyna quba qabna waan inni fedhullee koottaa wajjiin mari'annee jedhanii gadi ba'anii dubbatan fa'a kakaan barbaanne jechaadha. Hegereedhaaf milkiin Oromoo akka dhuftu shakkii takka iyyuu hin qabu. Akkuma jaarraa 16ffaa keessatti Oromoon tokkummaa isaa ji'a jahallee ta'u mari'atee deebisisan ammas ni deebifna. 100% dhibbaa dhibbatti gargaarsa waaqaatiin Oromoon ni injifata. Sirna gabroonfataa kana jalaa ni baha garuu hojjennu malee afaanumaan teenye yookaan ammoo wal tamsaasaa wal dhiibaa walirraa fagaataa furmaanni sun hin dhufu obboleeyyan keenya ka bakka biroo jiran ka yaada biraa qaban hundumaafuu furmaanni Oromoo walooni rakkoon waliin kan akkanaan yabbee gajjabaatee hubatu barbaada jechuudha fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e Obbo Jamaalii mee luba Dooktar Bantii akeekni dhaaba kanaa kan biraani mirga dhala namaa uummata Oromoo falmuudha jettanii turtani. Mirga dhala namaa uummata Oromoo kana falmuu fi jiruu qaxxamii hojjettanii jirtu amma ammaatti gara fuulduraatti karoora maalii lafaa qabdu? Hamma ammaatti wanti hojjenne hamma ammaatti wanti jiru hiittaa mirga namaa hamma dandeenya hamma odeeffannoo arganne gabaasaasaa barreeffamee koree mirga namaadhaaf hojjetu OGF kana jala jiru barreeffamaan qopheessee tamsaasaa jira addunyaa kanarraa qaamota addunyaa kanaatti yeroo dhiibbaan ta'u ajjeeffamni ta'u wanta adda addaa kun ta'u ariitiidhaanii barreeffama baafneerraa appiilleeteriin adda addaa ergamaa jira. Akkasumas immoo wanti hojjetame yoo jiraate hiriira nagaa kana amma wal duukaa qindeessuu sana keessatti public advocacy jedhu hojjechaa jirra. Gara biraan konfiraansii 2 qopheeffanne warra sabaaf sablammootaa qopheessine sana keessatti karaa koree advocacy dhufee koreen waliigala OGF kan mataasaa godhatee isa geggeessaa jira. Karaa leegaal advocacy immoo yoo uummanni keenya nu bira dhaabbatee horii arganne yoo seerri hojjetee fi biyya keessa jiruttis immoo falmuudhaaf qophii qabna. Egaa itti daballee immoo konfiraansii dhimma mirga namaa ilaallatu irratti gara fuulduraa garaagaraa qopheessine isarratti namni akka hirmaatu mirga isaatiif dirqama isaa akka baru
barsiisa gochuu ogeeyyii beektota garaagaraa affeerree sagantaa akkasii qopheessuudhaaf itti adeemaa jirra. Sagantaa akkasii qabna bal'aadha. Horii nu barbaada, horii hin qabnu. Gaafa jaarmiyaan kun akkaawuntii qabatee lafatti galchu jiraate uummata keenya bifa qulqullaa'aadhaan horii nu gargaaranii horii sanaan immoo sadarkaa garaagaraatti leegal advocacy kana hojjechuudhaaf karoora qabna. Ammaaf garuu hir'ina horii qabna. Hir'ina horii caalaa uummati keenya tokko ta'ee walitti dhufee wal bira dhaabbatee sagalee tokko ta'ee yoo dubbate barbaachisaadha jennee waan amannuu fi jaarmiyaalee addunyaa keessaa kana dubbisuudhaafis sagantaan jijjiraa. Egaa akkuma haalli isaa mijatetti itti adeemna jechuudha. Kanaaf silaayyuu namni ala jiru kun kan nu gargaaru barbaadu dhaamsa nu qabnu wanti ala jiru namni kan gochuu danda'u advocacy dippiloomaasiidhaa fi horiidhaan gargaaruudhaaf barsiisa. Kana arfan irratti hojjechuutti jirra. Tokkoffaa akkuma jedhe mirga falmuu hojii dippiloomaasii hojjechuu horii qabnuun immoo walitti fidnee waan gochuu dandeenyu gochuudhaa fi uummata dadammaqsuudhaaf awareness creation jedhamu sana hojjechuudhaaf barsiisa irratti konfiraansii garaagaraa leenjii garaagaraa qopheessuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo marii kutaa sadaffaan kaayyoof hundeeffama jaarmiyaa waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa irratti xiyyeeffachuun waa'illi keenya obbo Moosisaa Oosaa hooggantoota jaarmichaa obbo Jamaal Ibraahimii fi luba Dooktar Bantii Ujuluu teessoo waliin taasisan armarratti obba'ee jira. Turtiin ufaana qabaattaniif horaa bulaa jechaa marii kutaa afuraffaaf kamaayessaa sagantaa keenya itti aanuun qabannee kan isiniif dhihaannu ta'uu gamanumaan gurra isin buusaan nagaa isinitti dhaammadhaa nagaan turaa.